Akkam jirtu ijoollee, nagaa jirtu? Kun qophii sirna gadaati. Qophiin sirna gadaa torbaniin karaa chaanaalii OBN Gaammeetiin isiniif dhiyaata. Seenaan abbaa gadaa to'isa baduu didee heera isaatiin buluun nama nafne booddee. Qophii sirna gadaatiin maalummaa sirna gadaa, adeemsa sirna gadaatii fi gaheewwan abbootii gadaa hubattu. Seenaan abbaa gadaa to'isa baduu didee heera isaatiin buluun nama nafne booddee. Ijoollee, abbaan gadaa hoogganaa bulchiinsa sirna gadaati. Waggootii 8 biyya bulchu keessatti wantoota irraa eegamanii fi itti gaafatamummaa hedduu kan qabudha. Qophii sirna gadaa torbee darbeetiin haala jila wal harkaa fuudhinsaa baallii sirna gadaa Oromoo Gujii ilaallee turre. Ijoollee, sirna jila baallii wal harkaa fuudhinsaa Oromoo Gujii keessatti hanga guyyaan baallii wal harkaa fuudhinsaa gahuu gareen sadarkaa doorii nama abbaa gadaa ta'uu fi qondaalota abbaa gadaa ta'uu danda'an qopheeffatanii sirna gadaa ammaan dura barachaa turan shaakalu. Warri gadaa yookaanis warri gadaa waggootii 8 bulchaa turan ammoo baallii karaa nagaatiin dabarsuudhaaf kora qopheessu. Korri qophaa'u kunis me'ee bokkootitti torban baallii sana keessatti seerota adda addaa haaraa itti dabaluu fi kan turan ammoo fooyyessuu irra turaniit guyyaa baallii sana sirna baallii wal harkaa fuudhurra akka gayan qophii torbee darbeerraa hubattaniirtu jenneet abdii qabna. Seenaan abbaa gadaa to'isa baduu didee heera isaatiin buluun nama nafne booddee. Qophii sirna gadaa torbee kanaatiin gahee fi itti gaafatamummaa abbaan gadaa qabu isiniif dhiyeessinaa. Hanga xumura qophii kanaatti nu hordofaa. Seenaan abbaa gadaa to'isa baduu didee heera isaatiin buluun nama nafne booddee. Ijoollee, abbaan gadaa hoogganaa bulchiinsa sirna gadaati. Waggootii 8 biyya bulchu keessatti wantoota irraa eegamanii fi itti gaafatamummaa bahuu qabantu jira. Ijoollee, namni abbaa gadaa ta'uu ulaagaalee hedduu akka qabu torbee darbe hubattaniirtu. Ulaagaaleen abbaan gadaa tokko qabaachuu malu qaamaan guutuu ta'uu, beekumsa aadaa fi sirna gadaa kan qabu ta'uu, akkasumas immoo duudhaa fi seenaa uummatichaa kan eeguu fi kan itti bulu ta'uu, diinagdee fi qabeenyaanis kan of danda'e ta'uu akka qabu hubattaniirtu jenneet abdii qabna. Seenaan abbaa gadaa to'isa baduu didee heera isaatiin buluun nama nafne booddee. Gahee fi itti gaafatamummaan abbaa gadaa adeemsota seera wixinuu, seera labsuu, seera hojiirra oolchuu fi hordofuu, nagaa biyyaa tiksuu, qabeenya uumamaa bulchuu fi to'achuu, jiloota adda addaa raawwachuu, seera haaraa baasuu, labsuu fi barsiisuu, biyyaa fi uummata isaatiif nagaa, roobaa fi hormaata, jaalalaa fi guddina uummataatiif waaqa kadhachuu, yoo wal dhabdeen hawaasa jidduutti ka'e yookiin uummata ollaa jidduutti uumames waaqa kadhatee araara buusuu kan danda'u, namootas walitti araarsuudhaaf gahee kan qabu ta'uu qabam. Abbaa gadaa jalatti nagaa fi tasgabbii kan eegsisan ammoo abbaa duulaa, qondaala, jal'aaba kan kana fakkaatan yoo ta'u, qabeenya yoo bulchu ammoo abbaa sa'aa, abbaa malkaa, bishaan, margaa fi bosona albuudota akka to'atanii bulchan kan taasisuudha. Dhimmoota seeraa fi heeraa eeguu irratti ammoo abbaa murtii, abbootii alangaa, yuubotaa fi kan kana fakkaatanii durfamuudhaan sirni gadaa waa hunda irratti gahee qaba. Gama aadaa fi amantiidhaanis qaalluu fi itti gaafatamnoonni abbootii bokkuu gahee guddaa qabu. Seenaan abbaa gadaa to'isa baduu didee heera isaatiin buluun nama nafne booddee. Ijoollee, abbaan gadaa tokko akkuma itti gaafatama fudhatee sirna gadaa bulchuu eegaleen naannawa isaa naanna'ee ardaalee jilaa hundarra naanna'ee daangaa daangatti bulcha. Nagaya uummataatis ni eega. As keessatti koree yookaanis qondaalonni sirna gadaa 9 ijaaramanii jiru. Sargaan kana keessattis itti aantota abbootii gadaa
abbaa murtii, abbaa seeraa, abbaa alangaa, abbaa duulaa, abbaa sa'aa, abbaa lammii, abbaa biyyaa, warra abbaa duulaa jalatti nagaa fi tasgabbii eegsisan jal'aabota, hayyuu fagaa, hayyuu murtii, hayyuu waamuraa fi hayyuu raagaa kan kana fakkaatan of jalaa qabu. Gama dubartootaanis baadarii, haadha siiqqee yookaanis ammoo haadha urjii, haadha nagaa jedhamanii kanneen aangoo sirna gadaa keessatti siiqqee geggeessan hedduutu jiru. Seenaan abbaa gadaa dho'isaaf baduu didee heera isaatiin buluun numa nafne booddee. Abbaan gadaa tokko ardaalee jilaa hundarra naanna'uudhaan nagayaa fi tasgabbii uummataa eegsisa. Akkasumas jireenyi uummataa akka fooyya'us waa hedduu hojjechiisa. Eela baasuu, margaa fi bishaan kunuunsuu, seerota malkaa, margaa fi akkasumas bosonaa hunda baasuudhaan wantoota jiruu uummataa fooyyessuu danda'an irratti xiyyeeffachuun uummata isaa bulcha. Seenaan abbaa gadaa dho'isaaf baduu didee heera isaatiin buluun numa nafne booddee. Egaa akkasitti waggaa 8 uummata isaa bulcheen booda innis yeroo bulchiinsi baallii isaa raawwatu waggaa 8tti jila qopheessee karaa nagaatiin baallii sirna gadaa abbaa gadaa haaraa warra doorii keessaa qophaa'eef dabarsee kenna jechuudha. Seenaan abbaa gadaa dho'isaaf baduu didee heera isaatiin buluun numa nafne booddee. Qophii sirna gadaa torbee kanaa itti gaafatamaa fi gahee abbaa gadaa irratti xiyyeeffatu kanumaan xumurra. Torban qophii sirna gadaa mata duree biroo isiniif dhiyeessina. Hammasitti qophiilee chaanaalii OBN Gaammeetiin darban hordofaa jennaa nagaya. Seenaan abbaa gadaa dho'isaaf baduu didee heera isaatiin buluun numa nafne booddee. Galmini mul'ata odaan ni dhaabbata hayni afaan qabnaan funyaaniin dubbata. Galmini mul'ata odaan ni dhaabbata hayni afaan qabnaan funyaaniin dubbata.